Kitaaba sirnaa keessaa yaadota gaggabaabaa ibsaa jiru itti fufiinsuma isaati. Kitaabicha guutuutti yoo argattan yaada guutuu ni argattu. Ani asirratti wanni hin kaasu mata dureewwan kitaaba irratti eeraman keessaa waanuma gaggabaabaa yaada gaggabaabaan isinii qoodaa jira. Mata dureen har'aa kitaaba sana keessa jiru keessaa kan inni har'aa fi isinii dhiyeessu kolonii fi sirna impaayeraa kan jedhudha. Sirnoota siyaasaa keessaa sirna kolonii jechuuni. Sirna daangaa biyya tokkootti darbee yookiin immoo daangaa saba biraatti darbee humnaa fi tooftaadhaan gabbarsiisee sirna mataa isaatiin bulchuu jechuudha. Sirna yookiin aayidooloojii mataa isaatiin kan saba biraatti darbee too bulchu jechuudha sirna kolonii jechuuni. Tooftaa fi humnaan fayyadamee yoon jedhu egaa tooftaan karaa ayyaanatiin yookiin immoo karaa ayyaana sirrii hin taane dirree saba biraati irratti yookiin immoo dirree biyya biraati irratti gabbisuun yookiin immoo uummattootuma achi jiraatan sanaan dirree sana irratti akka gabbatu taasisuudhaan yaada ayyaana sanarraa burqeen uummata burjaajessuudhaan yookiin immoo eenyummaa isaatiin adda fottoqsanii bulchuu jechuudha. Karaa biraatiin sirni kolonii kaayyoo godhatee kan ittiin deemu lafa yookiin immoo biyya saba biraa koloneeffatee sana qabeenya uumamaa fi qabeenya humna namaa saamuu akkasumas aadaa fi eenyummaa yookiin immoo sirna saba koloneeffatee sana balleessuudhaan kan ofiitiin bakka buusudha. Kaayyoon kolonii inni guddaan isuma kana. Lafa koloneeffate sana karaa qabeenyatiinis karaa eenyummaatiinis kan ofii taasifachuuf yaalu jechuudha kolonii jechuuni. Egaa sirni kolonii sirna siyaasaa keessa sirnoota siyaasaa keessa jira sirni kolonii sirnoonni xabboo kolonii hin qaban waan ta'eef maaliif aadaa fi duudhaa akkasumas hariiroo sirna uumamaatiin uummata aadaa isaaniitiin bulchu yookiin immoo aadaa isaaniitiin jiraachisu waan ta'eef aadaa saba biraatitti yookiin biyya biraatitti darbanii bulchuuf akkaataan sirnichaa eeyyamu waan ta'eef sirni kolonii sirna xabboo keessa hin jiru. Sirna siyaasaa qofa keessa jira jechuudha. Sirni siyaasaa immoo karaa lamaan kanaan kolonii kan gaggeessu tooftaa fi humnaan. Tooftaan akkuma amma jedhee sirna ayyaanaatti fayyadamuudhaan sirna ayyaanaa keessaa ayyaana sirrii hin taane kanaan dura waa'ee ayyaana sirrii hin taane ibseen ture bakka adda addaatti yaada kan ayyaana sirrii hin taane jechuun maal jechuu akka ta'e ayyaana sirrii hin taane jechuun ayyaana dirree isaa malee iddoo biraatti deemee gabbifamu yookiin immoo iddoo biraatti deemee ayyaaneffatamuu jechuudha. Yaada ayyaana sirrii hin taane kana jechuudha kolonii jechuun karaa gabaabaadhaan jechuudha. Karaa biraatiin yaada ayyaana sirrii hin taane kanarraa maddutu sirna koloniiti. Karaan tokko karaa kanaan karaa tooftaa jedhuun karaa humnaa kan jedhu immoo meeshaa waraanaa qawweedhaan humnaan jechuudha. Bakka humnaan barbaachisutti humna fayyadama. Bakka tooftaadhaan immoo gachisiisutti eenyummaa gachisiisuudhaan bifa kanaan koloniin kan gaggeeffamu bifa lamaan kanaan jechuudha. Koloniin erga gaafa jalqabeeti akka har'aatti addaan hin citee hin beeku itti fufeetuma jira. Garuu koloniin bifa jijjiirrateera yeroo dhiyoodhaa asii malee koloniin hafee hin beeku. Koloniin kallattiidha. Fiwudaalizimii fi impeeraalizimiidhaan deemaa ture kolonii kallattiiti. Har'a koloniin kallattii yookiin daayirekti kolonaayizeeshiniin sun hin jiru. Kan jiru indaayirekti kolonaayizeeshinii fi aayidooloojii. Aayidooloojii koloniiti jechuudha kan jiru. Aayidooloojiin kun immoo barsiisa amantiitiin wal qabatee kan dhufedha baay'een isaanii. Kolonii alkallattii keessaa inni tokko kaapitaalizimiidha. Inni lammaffaan immoo sooshaalizimiidha. Inni sadaffaan immoo bulchiinsa biyyoota arabaa kan barsiisa amantaa islaamaatiin wal qabatu jechuudha. Isaan kun kolonii alkallattiitiin warra deemaa jiranii jechuudha akka har'aatti. Koloniin alkallattii kolonii kallattii irraa wanni adda isa taasisu humnaan yookiin immoo qawweedhaan waraanaan akka duraanii amansiisuu fudhachiisuun dhaabbateera. Maaliif koloniin sammuudha yookiin immoo gabrummaa sammuu haga deemuu qabu deeme jedhamee waan itti amanamee fi dhaabbateera suni. Gabrummaa sammuu yookiin immoo kolonii sammuu egaa yookiin immoo weerarri aayidooloojii bakka ga'uu qabu hunda erga ga'ee booda kan humnaa yoo hafes rakkoon qabudha. Maaliif ofumaanuu hojjetu sana booda sammuun egaa gabroome
waanuma gabroonfatee sana yaaduma waan gabroonfatee sana gaggeessa waan ta'eef kaayyoodhuma warra gabroonfatee sanaaf hojjeta waan ta'eef sanaaf koloniin kallattiidhaan barbaachisu jechuudha. Akka kanatti barbaachisummaan isaa akka kanatti miti. Kanaaf koloniin bifa lamaan kana keessaa egaa amma kan haga ammaatitti addunyaa qabatee keessaa'uu biyyoota kanaan dura koloniin kallattiidhaa irra ture kan akka biyyoota Afrikaa biyya nuti keessa jiraannu tana dabalatee jechuudha. Koloniin aayidooloojii akkuma jirutti itti fufee wanni itti dabalame yoo ta'e malee wanni irraa hir'ate iyyuu hin jiru kolonii aayidooloojii irratti. Koloniin aayidooloojii egaa sirna wal qabata. Sirna siyaasaatu sirna xabboo diigeetoo oofatoo jira jechuudha. Har'a biyyoota Afrikaa dabalatee uummatuma yookiin immoo lammiidhuma mataa isaaniitiin of bulchu. Garuu seerrii fi sirni isaan ittiin wal bulchanii sirna koloniiti waan ta'eef sirna kolonii alkallattiitti itti fufe jechuudha. Egaa sirni kolonii kun bifa ijaarmiyaatiin yookiin bifa mootummaatiin deemaatiin ture. Kanaan dura akkuma ibse impaayera adda addaatu ijaaramaa ture. Impaayeroota san keessaa impaayera Paarshiyaa, impaayera Roomaa, impaayera Giriik akkasumas impaayeroota akka Otomaan Tarkii jedhaman akka fakkeenyatti kaasuu ni danda'ama. Isaan kun impaayeroota gurguddoo kolonii kallattiidha gaggeessaa turanidha. Impeeriyaalizimii jalatti sirna siyaasaa impeeriyaalizimii jalatti warra kolonii kallattii gaggeessaa turanidha. Fiyudaalizimii keessattis kan akka Ingiliis mata adda dureedhaan Ingiliis baay'inaan fiyudaalizimii irratti kolonii kan gaggeessaa ture bifa fiyudaalizimiitiin jechuudha. Biyyoonni Awurooppaa hedduun kan biraatis Faransaay, Itaalii, Speen warri kun warra kolonii bal'inaan Afrikaa keessatti keessaayyuu Afrikaa fi Eeshiyaa haga tokko keessatti warra gaggeessatiin turani kolonii kallattiidha warra gaggeessaa turani. Egaa impaayeroota kanneen irra caalaa koloniin baay'inaan seenuudhaan kan beekamu. Impaayeroota kanneen keessaa akka tokkotti kan lakkaa'amu impaayerri yeroo sana akka kanaan dura ibse deeggarsa mootummaa Ingiliizitiin jaarraa 13ffaa keessa gaanfa Afrikaa naannoo kaaba Tuulamaatti ijaarame mootummaa Salamoon jedhee kan of yaamu akka impaayera warra impaayera ijaaranii keessaa tokko ta'ee yeroo impaayerri addunyaa irratti sirni impaayera addunyaa irratti kolonii kallattii gaggeessaa ture sanatti warra hirmaatan keessaa tokko. Egaa gareen kuni akkuma kanaan dura jedhee gareen mootummaa Salamoon jedhee of muude kuni saba kamiyyuu bakka hin bu'u. Saboota Itoophiyaa keessa jiran kamiyyuu bakka hin bu'u. Maaliif gareedha? Tuuta saboota garaagaraa irraa wal makoo akkuma kanaan dura jedhee Aksum irraa jalqabee warra galaana diimaa irra caalan isaanii warra galaana diimaa ce'uudhaan karaa Yemeniitiin Eertiraa qubachaa turanii booda Roomaan impaayerri Roomaa walitti ijaaree mootummaa Aksum ittiin hundeesse. Kufaatii mootummaa Aksumiin booda immoo gara kaaba Tuulamaatti dhufanii warra wal ijaaraa turanii jaarraa 13ffaatiin booda immoo mootummaa Salamoon jedhanii ba'anidha. Warra impaayeroota ijaaran keessaa akka garee tokkootitti Afrikaa keessatti fudhachuu dandeenya.